بلا أفير بلا أفير أنا طلع وما عملتم بلا 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 تعال رابوتا تام في الدن وجندا همينيا ربي سنيارا أبو ميه قدس أون تقنا لايك قد أتي كسيتو نقول أنا أسوني كيا سوا مين دبنا إن شاء الله تيك توك ناس ربي أشوفه والله هدوتك نمك أم فتشفتي رمون تو نمك أم فتشفتي الدنيا أما سيقلتي جرا دي دمي تقفى كيس جرا قالوا نمني خين يكون أكنت توجرا يدونا ما أرسا دبين نما خينياتون ورسينا مي أي رمو أي رمو أي رمو ورسينا حالو مسيقلتي أما ديما جرور راين دبتو بربادا سوشيال ميديا خنالي بليسا جرا تيك توك خنالي نبغى دبتو دافي nama keenya kanaa tiktok illee balleessu jira maqaa saba kanaallee balleessutti jira hedduu nama qaanfachiisa haalli keenya hedduu namatti hin tolu kanaaf maaliin jechuu barbaada seetee ajandaa walii uumuun wallaahi hin barbaachisu keessattuu namni sii galtee ummata keenya kana ummata oromoo ummata harargee namni diiguu barbaadu karuma gabaabaa sii galtee hawaasa kana amma akkuma amma diigaa jiranitti ajandaa gaffidanii balleessuu irratti sii galtee abbaan fedhe nuuf fayyadamaa jira waan gosaan nu gaffidan anaa fi ati eenyu ajandaan kun maaliif dhufe maaliif deema addaan usuma nu bannee sii galtee gabbaanee gosti tiyya warqiidha gosti nama biraa dhabamuu qabdi ilaalcha akkasiiti beektaa wanni nama keenya xiqqeessaa jiru namni yoo maallaqa giiftii harkachuu barbaadde ajandaa gosaa gaffidaa beeke yoo chaanaala guddisuu barbaade ajandaa gosaa gaffida dhugaa dubbachuudhaaf hedduu namatti dhaga'ama wallahi ilaalcha kana keessaa bahuun barbaachisaadha awwanni na ajaa'ibsiisu beektaa amma dura sii galtee ajandaan gosaa wal qooduu wal xiqqeessuu sooshaal miidiyaa kanarra ba'anii namni keenya kun dhukkee walirraa kaasuu keessaafuu jenereeshinii argeetun jenereeshinii argee hundallee tahachuu baatu haalli sii galtee amma deemaa jiru fokkotaadha
waan gaarii miti, waan dansaa miti. Namni beektaa ilmi namaa dhaloota harargee kuni hundinuu gosa qaba. Namni gosa hin qabne hin jiru. Namni gosa qabu sii galtee gosa qabu san gabbee waan himatuuf hin qabu. Duraanuu sii galtee gosti isaa beekamtuudha. Har'a sii galtee eenyutti himtame? Warra Chaayinaatti himtamu? Warra TikTok eenyutti himta gosa ta'e? Maaliif gosa himachuun barbaachisa? TikTok irra dhuftee maaliif gosa ta'e himachuun barbaachisa? Sirba gosaa maaliif itti banattee wallisuun barbaachise? Maaliif kun sii galtee salphinaa beeka? Ummata biraa ka gosaan sii galtee sooshaal miidiyaa kanarra ba'ee wal arrabsu nagarre. Ummatuma Oromooti. Ijoolluma teenyaa beeka dhugaa dubbachuudhaan. Hedduu nama qaanfachiisa. Hedduu nama salphisa. Wallahi qaanyeedha. Aboo sheer godhaa jaabar. Sheer nama hunda biraan gahi, nama hunda biraan gahi. Akka nama sii galtee jabduu hojjeteeti. Wallahi akkaataan nama keenyaa tuni akka irraa dubbattu nama dhoorkite. Dhaloonni sii galtee jaarraa 21ffaa keessa jiru. Dhaloota sii galtee haraaraan isaa gosa nama arrabsu. Haraaraan jenereeshinii teenya ta'ammaa akkamittiin gosatii ol kaasee gosa namaa xiqqeessa. Akkamittiin ummata gosa walitti dira. Akkamittiin sii galtee nama walitti buusee faayidaa harkadhaa ummata akkasiitu guute. Ummata akkasiiti dhugaa dubbachuudhaaf. Iyyaala sii galtee gandi jibbee hundaatutu biyyaa ba'ee beeka. Dhugaa dubbachuudhaaf namni waa beeku. Namni sii galtee saba kana sabni keenya maal akka ta'e beeku biyyaan baane. Warra sii galtee amma biyyaa ba'ee jiru kajumaa namaa guuruudhaan hattummaadhaan biyyaa ba'e dhalaa wataateessa sii galtee bultii wallaalte. Tanii abbaa manaa qabachuu wallaaltee biyyaa baate. Tagandi sii galtee du'aa itti godhan. Haganda zal godhe warra zal godheetu sii galtee biyyaa ba'e jechuudha. Kun sii galtee amma gizee biyyaa ba'ee bakka takka dhaqu waan biraan beeku. Saba kanaaf guyyaa tokko dhiigeen beeku. Saba kanaaf sii galtee miidhameen beeku. Yeroo hundaa'u wanni sii galtee inni yaadu saba kanaan qoosuudha. Ummata kana gargar baasu, gosaan gargar baasu, walitti diru raa isaa kan itti jechuudha. Sii galtee nama donqooroo jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya Oromoon hedduu salphattee jirti. Harargeen hedduu salphattee jirti. Wallahi salphina keessa jira. Kanaaf warra abaarsaan biyyaa ba'e jala deemnee ummata akkasii sii galtee yeroo sagantaa jiru. Ati obboleessa kee arrabsitee obboleessa kee xiqqeessitee maal argattame? Afran qalloo itoo arrabsitee maal argatta? Ituun humbannoo arrabse humbanna afran qalloo arrabse maali? Abbootiin teenya akkaataa sii galtee itti waliin jiraachaa jiran yeroo hundaa'u kitaaba sii galtee gaarummaa abbootii teenyaa qara'uutu barbaachisa. Gaarummaa abbootii teenyaa dhiifnee jitti arraan tana sii galtee waan shiraa bichaa TikTok irra finnee sii galtee ummata keenya gargar baasaa jirra. Ummata keenya qoqqoodaa jirra. Hedduu namatti dhaga'ama dhugaa dubbachuudha. Ummata sii galtee wanni hamtuu sheer godhuun hamtuu sii galtee laayik godhuun haraaraatti ta'e jenereeshinii akkanaa ta'e jechuudha dhugaa dubbachuudha. Jenereeshinii neegatiivii walii oofuu malee waan gaarii poozitiivii walii yaaduu dhaloota hin beekne dhaloota akkasiiti.
أنا في دون وقت لقى بليسو يا رجع 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 كسر بليسو hojii gaarii waan gaarii askubbaa dhufnee haasofnu hamtuu ofirraa haa dhiifnu mee hamtuu ofirraa haa dhiifnu hedduu nama saalfachiisa beektaa hedduu nama qaanfachiisa yeroo tiktok kanarra dhuftu nauma keenya ka oromoo kana ijoolluma harargee ijoollee oromoo tanuma sii galtee waan gaarii hin dubbanneetu askubbaa jira tanuma sii galtee wal qoqqoodduu tan maqaa akkamitti wal balleessina akkamiin wal xiqqeessina akkamittiin sii galtee nama kana irra tiktok irra ol fide maqaa isaa balleessa karoora akkasii baafanna dhugaa dubbachuudhaaf bar ummanni ummata biraa mee laala ummata saba biraa saba Itoophiyaa kana hundinuu sii galtee tiktok irra ni jira takka isaanii wal sii galtee xiqqeessuu irratti wal qoqqooduu irratti isaanii sii galtee takka tiktok kana irratti dhageessee beekta takka dhageenyeen beenu ta sii galtee hammeenya fiddee as gubbatti waa labsitu ta as gubba sii galtee ajandaa fiddee ummata gargar qooddu ummata keenya kun sii galtee qaanyiidha kaannumaa maal jaabeeta tiktok kun sii galtee yoo akkasii qoqqoodonsa finnee ummata kana akka isaan gama gama ba'anii walirra duulanii magaalaan akkasumallee noo guutuu jira sadarkaa nuti itti yaadu jiru laala gosaan ummata keenya fiddee walirra duulchiftee tiktok banattee sii galtee kaan gamanaa gama kaan sii galtee murnatti gruppii ummannee giiftee argachuudhaaf akkana godhuun kun akkam hedduu nama saalfachiisa garuu warra akkana gammaduu jira warra if xiqqeessee ummata kana diigee maallaqa argachuudhaaf galgaluu karoorfatee dhufuu jira warra sii galtee ummata kana diigee amantii isaa xiqqeessee maallaqa argachuudhaaf galgaluu sii galtee tiktok kanarra buluu jira warra galgaluu sii galtee akkamittiin maqaa nama balleessa jedhee karoorfatee as gubbaa dhufee nama xiqqeessee hawaasa xiqqeessee tokkummaa hawaasa keenyaa diigee maallaqa akkamittiin argadha jedhee karoorfatee as gubbaa buluu jira jechuudha. Kun hedduu takka nama qaanfachiisa. Yooni nama irraa kanin sii galtee amantii tiyya xiqqeessee as gubbatti isiniif haasawee waan amantii faalleessu yoo ol dhuftanii laayikii gootanii gammaddanii ilillee ol darbitanii beeka kun doofummaadha kun harrummaa ati sii galtee nama waa fayyadamuu beekuu miti yeroo hundaa'uu wanni ati sii galtee sheer gootu wanni ati poosti gootu wanni ati giiftii kannituuf waan keerii ta'uu qaba waan namni irraa waan san dhageeffattee hubattee waan gaarii taanaan sii galtee nama san jajjabeesse baa dhufee dubbatu bira dhaabbadhu garuu irra guddaa amalaa wanni nuti namoota sii galtee as gubbaadhaa cubbuu dubbatu namoota gosa takka ol qabee gosa takka dhaadheessu namoota nama arrabsu namoota sii galtee
hammeenya labsu dhufneetitti as gubbatti mornoo uummanne akkasitti waa goona jechuudha. Kun salphina guddaadha. Kanaaf akkas obboleessoo haalli siigaltee keenyaa haalli siigaltee itti fayyadama tiiktookii haalli namni keenya amma godhaa jiru hedduu nama qaanfachiisa. Ani fakkeenyaaf gosaan qabaa gosa xiyya as gubba bee gosti xiyya akkanaatiin jiru. Maaliif niin beeka gosa xiyya wanni inni madduuf hin jiru eenyuuf hin hima tiiktookiif hin hima warra tiiktookiif hin gosa xiyya hima kun salphinaa beeka. Nama siigaltee gosummaa hin qabne nama gosaa'uu hin qabne nama siigaltee bakkaa dhufe hin beeknetu as gubbatti ol ba'ee ani gosti xiyya akkanaati gosa xiyyaanii wal kanaa beeka dhugaa dubbachuudhaan. Dhiirti siigaltee gosa sii beektu gosa sii kaasata gosa as gubbaa fiddee itti gadhooyteen dhageeffattu duraanuu siigaltee ni beeka jechuu gosa isaa. Kanaaf hedduu namatti dhaga'ama. Akkas obboleessoo wanni hubachuu qabnu haala siigaltee amma afran qalloo humbannaa ituu ijoolleen siigaltee gama Suudi Arabiyaa kanaa warri abaarsaan biyyaa bee akkasuma siigaltee warri osoo boqqolloo namaa haatuu biyyaa bee ajandaa siigaltee nu gaddiriirsanii ajandaa gosa takka xiqqeessuu gosa takka arrabsu nuti jala deemnee siigaltee waan isaan jaansan fudhannee hojiitti jijjiiruu hin qabnu. Waan kanarraa obboleeyyan kiyya of qusadhaa. Namni tokko dhufee irraa as gubbatti gostee si barsiisu hin jiru. Gostee duraan beektaa gosti hundi kabajaa qabdi. Harargeen keessaafuu waliin bareeddi. Obboleeyyanii obboleessa kee qooddee obboleessa kee arrabsitee maal harkattame? Maal harkatta? Maal harkattu obboleessu? Mee giiftii tana siigaltee siyaa kannani galgala kanammee 10,000 harkadhu faayidaa siin qaba. Wanni ati siigaltee hammeenyi ati arraas gubbaan labsite zalaalam siigaltee jalaan baatu waan zalaalam jalaan baanee siigaltee as gubbaa haayyachaa jirta beeke. Ummata keenya addaan babaaftee qoqqooddee maallaqa yoo harkattee maallaqni kun siigaltee nyaattee fixxa. Viidiyoon ammeenyaa arra siigaltee ummata keenya gargar qooduu irratti lafa kaayyatte zalaalam jalaa bu'uu hin dandeessu beeka. Kanaaf obboleeyyan kiyya ajandaa akkanaa kana ofirraa haa dhiifnu. Mee ummata keenya siigaltee amma warri shanan gubee ni jira warri shanan gibeetis jiru warra shanan gibee takkaa siigaltee warra as gubbaa dhufee boombii gosaa walitti banee wal xiqqeessu wal arrabsuun argine dhugaa dubbachuudha. Warra siqqoo mandoo warra as gubbaa dhufee TikTok kanarratti wal arrabsu ati gosa akkanaa gosa akka hin jiru dhugaa dubbachuudha. Laal warra shawaa warra as gubbaa dhufee gosti xiyya tana jee wal dhukkee walirraa kaasu hin argitu. Akkasuma warra wallaggaa TikTok kanarra wal fidatee ati gosa akkanaa ati gosti tee akkanaa xiqqoo gosti tee hamtu gosti tee siigaltee humaa takkan qabdu garaa keessa gastite waan akkasii siigaltee kajoo takkan arginu dhugaa dubbachuudha. Nuti ammoo siigaltee ijoolleen siigaltee abaarsaan biyyaa baate ijoolleen biyya arabaa tana keessa ruuza nyaachuu malee siigaltee sammuun isaanii hin yaadne warri siigaltee abaarsaan jira beeke. Nama hundaa beeka warra abaarsaa warra gandi du'aa itti godhee biyyaa baasee jira warra akkasii sanii ajandaa gosaa nu gaffidee nu afaan ka'a nuti maal goone jechuudha walirra duullee wal dhabamsiisaa jira. Ani yeroon siigaltee ituu arrabsu ani yeroon humbanna arrabsu ani yeroon ofroon qalloo arrabsu ifiin arrabsu jira. Yeroon isaan salphisu ifiin salphisu jira beeka. Kanaaf obboleeyyan mee TikTok kanarraa waan goonuu waan siigaltee hojjannu addaan haa baafannu. Haalli keenya xiqqoo gaarii miti. Mee kanaaf siigaltee akka dhaloota harargeetti
salphina kana keessa akkamitti ba'uu qabnaa mee irratti haa dubbannu. Akkasii yooyyaa eenyu dhufe? Assalamu alaikum. Salaamu alaikum. Alaikum salaam. Jirtu? Akkam nagaa jirtani? Alhamdulillah. Fayya galata rabbi. Shukran ta'ala alhamdulillah. Naga nagaan dhufta. Bakka nagaan dawaan gaarii irratti haasaa jirtanii galatooma. Galatooma. Thank you. Okay. Haala faashin Yes. dhageessa adeero. Yeah, assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Naga nagaan dhufta nagaa. Fayya alhamdulillah. Yeah, jechi kee waan dhugaati. You are right. Jechi kee you are okay. Kamalee jecha bareeda. Itti fufi mee akkam Itti fufu. Keessaafuu Harargeen tun dur faranjiin nu beekan ni beekta. Garuu amma nu diiganii jiran. Waan silaa agartee mi guddaan keenya xiqqaan keenya waan kana silaa sirreessuu qaba ni beekta. Jechi kee annaaf jira garuu. galatoome. Saamiyaa dubbadhu. Wallaahi waan bareeda irra dalaguu jirta. Tokkummaan nu barbaachisa akka gandaa fi gosaan wal baasanii wal arrabsuun kun gaarii miti. Waan bareedu irratti haasaa jirta. Si wajjin jirraa fuuldurri keenya ifan ja'a. Galatoome. Okay. Fayyaada barra amrii sii galtee takka addunyaa kanarratti hin argamin nurratti gaggeeffamaa jira. Hedduu nama salphisa dhugaa dubbachuudhaa fi namni karaa deemu hundinuu Hin salphanne silaa bakki itti galan jiraattee keessaa yaana. Wallahi ni dhiqanna lakki nama qaanfachiisaa beekta. Wallaahi maaliif hin dhaladhee Oromoo ta'ee uumameedha si mudachiifti waa'een amma Harargeen itti jirtu tun cabni amma Harargeen itti jirtu kun. Dhugaa wallahi dhugaadha. Wallahi dhugaa. Kanaaf beektaa mee waan ati godhu jiru. amma fakkeenyaaf ituuf okay galatooma wallahi Saamiyaa fi haala faashin beektaa uumama xiqqoo takka nu fidanii nu hedduu kaayanii amma fakkeenyaaf mee maqaan Harargee jedhamu haa jijjiiramu hin jijjiiramini anaa fi siigaltee jenereeshinii nama dhufte tun waan jijjiiramu ta'uu waan silaa geeddaramu ta'uu abbootii teenyaa geeddara. Kunis siigaltee ajandaa nama keenya siigaltee addaan itti qoqqoodan ajandaa hawaasa kana diiguu dhugaa dubbachuudhaa fi bakka siigaltee ajandaa akkanaa amma fakkeenyaaf ajandaa kana kabidees nauma keenya isaanillee hin dubbannu. Bakka siigaltee ajandaa saba kana qoqqooduu Harargee qoqqooduu nuu fidan akkaataa uummata keenya itti gargaarruufaa silaa nuu fidanii bareeda. Haalli amma jiruu fi jireenya uummata keenya Harargeedha. Hedduu nama yaachisa. Haati Harargee siigaltee haati gootaa haati dhiiraa har'aan tana siigaltee karaarra deemtee magaalota keessatti ilmoo ofa haayyattee kadhachaa jirti. Kanarratti dalaguutu barbaachisa. Garuu namni keenya fuunee wallahi hedduu nama qaanfachiisa. Hedduu nama salphisa. Ummatuma abbootii gaggaarii warra qabsaa'ota sanirraa dhalatee nama hojjechiisa. Haalli amma jiru. Kanaaf warra akkanaa kana yoo anaaf itti sagalee ta'uuf baanne yoo nuti siigaltee jajjabeessuu baanne namni tokko dhufee gosa takka yoo arrabsee gosa takka yoo qoode yoo isa san salphifne boru siigaltee dhufee ajandaa biraa nuun fidu. Kanaaf kanarratti illee mee haadaleen obboleeyyan kiyya. Ani siigaltee hanqaan TikTok kanarra jiru mee gaarii takka waan nama keenya fayyadu waan uummata keenya fayyadu waan diin keenya fayyadu godhuun barbaachisaadha. Addunyaan tun beektaa guyyaa kana siigaltee as gubbaadhaa deemtaa hin beeku. Namnummaan tokko addunyaa kana ittiin waaru
garuu hammeenyini nan tiktok kanarra dhufee social media kanarra dhufee gallabsu tun anaaf ta'e si beeke. Yooni nan addunyaarraa kute hammeenyaaniin kuta. Warra keenyallee gurbaa akkasii gurbaa tokkummaa Harargee tokkummaa Oromoo diigee gurbaa darbamaa san jan sii galtee ciisallee hin harkattu. Namni as gubbaa dhufee uummata keenya sii galtee gargar qoodu. Kanaaf obboleeyyan waan gaarii haa goonu, waan gaarii haa yaannu. Dhugaa dubbachuudhaaf himee ani ituu arrabsee afran qalloo arrabsee humban arrabsee yoon isaan kana arrabsee ani ifiin xiqqeessaa jira beeke. Ifiin arrabsaa jira, maatiin arrabsaa jira, faamiliin arrabsaa jira, warraan arrabsaa jira. Namni akkamis sii galtee warra arrabsa? Akkamin namni ifa arrabsa? Akkamis sii galtee Hirrakkannee bara. faamilii isaa arrabsa? Kun dhugaa dubbachuudhaaf warra ofii arrabsuu dhugaa nama qaanfachiisa, nama qaanfachiisti fufimee isaanii. Bara akkamiin beektaa? Waan nama qaanfachiisu hawaasni kun hawaasni lafa Harargee sadeen bareentumaa ka waliin lafa qubatan kun walirraa fuudhanii waliin kennaniitti waliin nyaachaa waliin dhugaa waliin yaa'aa jiran. Gaafa immoo deebi'anii akkatti diinni waa jidduutti shiran taane qoree akkasi gabbahanii kunis sheeyanii miini biroo gaddeebise jee kaan gaddeebisaa kunis jaarraa abbaa gadaa gaddeeffame je'een lola. Gaafa diinni waan akkanaa tana qoree gaffide silaa ilmi namaa kuni akka naman dhageenya gurra jalaa qabatee cufatee deeme tun hundiin dhuftu. Asanirraas dabree hajiru immoo waan addaa deema. Waan haasaa laala haasarraas xiqqeessiisee akhiratti si jibbisiisee miidhuma kanaa yaa rabbi ummatuma kanaa dhiisuu jettutti. Amma ganamaan tana baabaa ishee amiin biroo gaddeebisanii irra jiran akkasuma jaarraa abbaa gadaatis gaddeebisanii irra jiran safuun tana caalte maaltu jira re'e kana keessatti sammuun tantee dooma deemti malee qaramaan deemtu. Goonni kun hundi gandaatiin qabsooyne qabsaanii Oromoodha. Oromoof Oromiyaaf jedhanii qabsaanii silaa Oromoof Oromiyaa jechuu tana beekanii Oromoon warri amma miidiyaa kana fayyadamu Oromoof Oromiyaa jechuu silaa beekanii qabsoowwattan dabran. Ha Oromoof Oromiyaa jecha je'ee wareegame san silaa xiqqishuma yaanii bakkuma takka sa'a takkaa miti nusa takka bakka qabaatanii fi kun hundiin ta'uu jechuudha. Kun sheeyamiin biroo goota itti achi galchan. Kaan immoo jaarraa abbaa gadaa ilma afran qallooti jedhanii achi galchanii arrabsan. Hin rakkannee bar namuma lolluun hudhamne bar jidduu tanatti hin fannifamne. Hin fannifamne wallaahi yoo billaahi hafuura. Hedduu nama qaanfachiisa. Yaa Rabbi hafuura nu baafachiisi gaa Harargee tana yaa Rabbi Harargee tana tokkoomsi yaa Rabbi hafuura nu baafachiisi. Wallahi nama hedduu namatti dhaga'ama beektaa. Animee fakkeenyaaf jaarraa abbaa gadaa dhaloota Harargeeti. Jaarraan yeroo qabsaa'u Oromoodhaaf qabsaa'e dhugaa dubbachuudhaaf jaarraan ija Oromoo hundaati. Kana sii galtee barni mee hammeenya namni keenya walirraa qabu tokko illee hin jirtu beeku. Wanni hamtuu tana isaan yaachisaa hin jirtu. Namni fadhe dhufeetuma sagantaa nurratti baasee nama kana sii galtee uummata keenya kana gargar baasee akka nuti kunoo hamtuu akkanaa daleenu godhuun kun hedduu nama gaddisiisa.
silaa dhaloonni kun dhaloota jaarraa 21ffaa keessa jiru dhaloota waa beeku akkasii siigaltee hawaasni nu beeka garuu nuti wanni godhaa jirru mee footoo sheeka keenyaa Sheek Amin Ibroo jaarraa abbaa gadaa qabsaa'ota keenya akkanatti deebisuun kun dhugaa dubbachuudhaaf salphina. Wallahi ganamaan tana Arra siigaltee namni gisee Sheek Amin Ibroo gad deebisan jala seeneeti wallahi wabillahi mee ol bahee maaliin ja'an yoon hin jala taa'e maaliin godhaaf je'eeti wallahi mimmaan na qabee mana sana akkanumatti ol haxaayetiin jalaa bahee kute wallahi wabillahi woman dubbadhu wallaalee bas maaliin godhare akkasuma jaarraa abbaa gadaatis nuti akka Oromoo keessatti xiqqeeffamu feenu Oromoo kutaa 10 qabsaa'ee jaarraa abbaa gadaati fi baabaa Sheek Amin Ibroo ija bitaa ija mirgatti ilaalla nuti. dhugaa ajaa'iba wallahi ajaa'iba maal dhufu jira beekta. Namni haadha fi abbaa fi Aboo ija barra bitaa ija akkatti dubbatanis mirgaatiin bara ilaalaan wallahi wabillahi isaan lachuu ija bitaa ija mirgaatiin ilaala eenyummaa wala jaarraa abbaa gadaa gad deebisu wala baabaa Sheek Amin Ibroo gad deebisu hunda bakka hin kennuuf maaliifi kana hunda godhu jiru baalageedha malee namni akkas rabbi ummaati wallahi dhugaa waa'ee kana haasawuun hedduu nama haa ta'u garuu abshira jechuun bara wallaaltotaatu waan akkanaa kana godhaa jira. Wallaaltonni siigaltee numa kufanii beeku guyyaa tokko dhugaa dubbachuudhaaf bara ammaan akka qorannaa siigaltee as gubbaadha godhatti warri hayyoota keenya sheekota keenya qabsaa'ota keenya warri akkanatti gaggaragalchuudhaan arrabsuudhaan akkaataa siigaltee namni hin goone warri godhaa jiru warra gandattuu abaaranii biyyaa baasan warra siigaltee faayidaa hin qabne warra warra if hin beekne warra warra dhugachaadha uummata isaa waan hin beekne abaaree yaa rabbi kara suudiin irraa fufami jeeni firraa baase garte akkas warra rabbiin fayyaa miti akkas jeetuma kunoo rabbiin sannaannessa dhugaa nama akkanaa kana gosti jajjabduun abaartee danqartee if keessaa baasuu qabu wallahi wabillahi dhuga wanni kanaa safuudha gandan nu dhuga galtee jirti akka Harargeettis nu cabsaa jirti wanni tuni wallahi wabillahi if keessaa baasuun dirqama ta'a jechuu nama akkanaa kana. wallahi dhuga galatoomii saamiyaa hedduu takka galatoomii obboleeyyan kiyya sagalee teenyaa haasoo keenya nu dhageeffataa jirtan har'aan tana sabee jirra Nin dhagaa dubbadha. Oromoo mee taaptaap godha haasaa bareedaadha haasa'u jira. Taaptaap godha kompiilingii godhaadha kottaa dhaggeeffadha bakka akkanaa tanaan argamtanii bar rakkoon godhaati teessan nama maraachitanii bikka yaa'ii malee dhugaadhaan bikka akkanaa gosuun tana du'anii dabran malee ittiin dhiyaatan. Bada rakkanne wallahi billahi. Taaptaap godha Oromoo namarra sheer godha nama fida. Banni nama rakkanne wallahi. silaa Cabni jee barbaran. Waggoota sadeen dabran kana silaa cabnee warri jirra. seerri ta'uu kootaati haasawame dhuga Waggaa sadeen mee dabre ol kana seenaa kanaa kootaa wajjin haasawa cabnee jirra. Kottaa caba kanarraa wal okkolchinaa yaa jarana taaptaap godha. aboo taaptaabii ta'a uummata ajaa'ibaati bara taaptaap uummata barganta balleessee Wayyoo wallahi hedduu namatti dhaga'ama.
Mee namni seenuu barbaadan isiniif kan hin carraa kootaati haasawaa wanni haasawuu jirru beektaa hedduu namatti dhaga'ama dhugaa dubbachuudhaaf silaa waan hamtuun hin jiraanne sirriitti haasawinaa beektaa amma waan haasawuufillee nama rakkisuu salphina uummata keenyaa salphina siigaltee iyyaalonni shiftoonni warri biyyaa bee warri osoo waan gaariin dalagiin abarsaan biyyaa bee uummata akkasii kanaatu uummata keenya qoqqoodee salphina nurratti galchaa jira. Kanaaf obboleeyyan kiyya mee salphina kana jalaa baanu ani siigaltee maatii tiyya arrabsee faamilii tiyya arrabsee nama kiyya arrabsee faayidaaniin buufadhu takkallee nun jirtu. Afran qalloo arrabsee ituu arrabsee humbanna arrabsee mee jechuun maaliin faayidaa naa qaba? Haadha abbaa nama arrabsee jechuudha. Ifumaaf Kanaaf rakkoo dukkana kophaatti gasseentu san ifitti rakkifte malee na abbaa fedhee arrabsite akka homaan fidneef beeku. Dukkana qabriidhaa boru yoo nama miite boru yoo rakkoo takka namarraan geessite haqa malee rakkoo takka namarraan geessite taanan guyyaa boru rabbiilleen irraa si gaafata. Olsa seenamee murnaa warri siigaltee haasawuu jibbaa malee hin beekne kaan siigaltee Suudi Arabiyaa tanatti wal qabdee akka malee wal gootee makiinatti waliitee wal shorreessiti. Zabaanul aakhir jirra wallaahi. Ajjatuma siigaltee wallaahi mee uummata Oromoo kan uummanni kun dhiiroo wallee namaatti tolchu jiraansa amma nama keenya kana wallee abbootiin teenya waa akkanaa miti abbootiin teenya warra kabajaati warra aadaa beeku warra safuu beeku warra diinillee beeku. As keessas uummata diqaalaa gartee lakkaawwatee Oromootti galuu hin dandeenye jira wanni sii galuu qabdu hunda ilma namaa kana ka ejjetee deemu Oromoodha yoo jetteen rakkoodha. Rakkoodha laa. Waan ajaa'ibaati. Awwa TikTok makana rabbi haa cufu. Yoo namni wallolee lafatti gabbu'eetii wallolee tumee aara walirraa ba'a amma miidiyaa wal dhufaniitu goota walii wal jalaa gaggara galchanii hogguu haa asiin hoggu tokko gaggara gale fuunis achiin gaggara galcha. Wallahi salphina guddaa. Hedduu nama qaanfachiisa. Wallahi hedduu nama qaanfachiisa. Baruu isaanii gaggaragaluu taa'ee rabbiin siigaltee namoota du'e qabsaa'ota sheekota namni gaggaragalchu. Inshaallah yeroo gabaabdutti warri waan san godhu dhabamuuf ta'anii rabbi haa dhabamsiisu. Wallahi hedduu nama aarsa beektaa. Kanaaf obboleeyyiin kootaa warri siigaltee gosa nama qooduu barbaadullee mee kootaati. Haa badan asirraa miidiyaa kanarraa sheekarra viidiyoo waraabanii sheeka afaan baala geetiin arrabsanii boo xiqqeenya kanaaf kana caalee jira boo wallaa. Adamtuu laafaa warra akka sheemiin biroo kana faa warra akka narraa himii. Raayyaa abbaa mancaa kana faarra waraabanii barlaal. Subhanallah fiidiyoo makkasii rabbiin fiidiyoo makkasii nan agarsiisin hin jawan nama irratti waraabne hin qabanii bar. Rabbi haa xiqqeessu bar warri xiqqaataa yeroo hundaa'u siigaltee bar xiqqeenyuma isaanii hedduu nama aboogaa rabbiin sinaa xiqqeessu warri siigaltee uummata keenya xiqqeessu. Gaggara galchanii ol gara galchanii garuu isaanirraa quban qabanii. Dhalatuu isaaniitu hin beekan wala ustaaz Raayyaa abbaa mancaati wala baabaa sheemiin ibrooti wala jaarraa abbaa gadaati hundi isaanii dhalatuu isaaniitu hin beekan bilaash duubaa wacan malee dhalatuu isaaniitu namni beeku hin jiru. Wallahi hedduu nama qaanfachiisa. Dhalootuma ajaa'ibaa. Bara amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaan kun beektaa eega dhufe. Ani waan hin taazabee jira beektaa Oromoo wal arrabsituu fi wal xiqqeessitu malee takkaa nama keenya kana kanuma gaarii dubbatu takkaan agarre. Hanga TikTok dhufeera TikTok yaa rabbi hanga dhabamsiisi jechuun ga'e kam. Wallahi
bar ijoolleen amma fakkeenyaaf ijoolleen xixiqqoo waan jettu beektaa warroota nama arrabsu kana feemasii akkasiitiin taa'aa jetti bar dhaloota akkasii bar oomishu jirti bar namni keenya wallaahi hedduu nama qaanfachiisa kottaa seenamee warra okay seenamee namni seenuu barbaadee Shaataa ergata kennatuu dandeessa yallaa hotta. kottaa mee kottaa bazabazaa haasa'uu ni beektanii ummanni sii galtee salphina keessa jiru bara yeroo akkanatti Irraa dubbatan bakka uummata kanaa kanatti hin argaman. hin argaman warra salphina akkasii warra abaarsaati warra abaarsaa ganduma abaarsaa deemaa bara warri abaarsaa warra ammaas takkaa sii galtee biyyaa hin bahin warra abaarsaan biyyaa ba'e kanaatu hagosumaa'uu sii galtee Suudi Arabiyaa fi biyya Arabaa tana keessatti biyya alaa tana keessa dhageetu achi deemee wallaahi nama xiqqeessaa nama gaggaragalchaa dhugaa bar namni silaa ifii walitti dubbate uumaatii miti mee sheekota keenyaa fi qabsaa'ota sii galtee uummata keenyaaf qabsaawan akkas godhuu wallaahi hedduutu akka namatti dhaga'ama. Kun dhaloota harargeetiin jiru nan dhugaa dubbachuudhaaf. Siigaltee dhaloota harargeetii miti. Dhaloota siigaltee uummata gaggaarii sanirraa dhalatee miti. Warra siigaltee maqaa Oromoo kana qabatee harargee keessa qubatu. Warra nu keessa makamee jiru. Yookaan doofaa siigaltee abbaan takkaa waan gaarii hin barsiisin. Intala takkaa abbaan waan gaarii hin qaraasisin. Takkasii tanaatutu siigaltee gosa teenya gosa namaa arrabsaa gosa walirratti kakaasee namni keenya siigaltee akka xiqqeessuu hayyoota keenya sheekota keenya warri godhaa jiru warra akkanaati. Garuu yeroon isaan itti saaxilaman dheertuu miti. Kanaaf obboleeyyan kiyya hedduu nama qaanfachiisa. Harargeen salphattee jirti. Harargeen silaa siigaltee galuu qabdi amma tiiktoo kanarraa galtee taa'uu qabdi beeka. Uummata siigaltee as gubbaa dhufee haasa'uu miti. Kanaaf wanni namni keenya godhuu qabu mee namni bakka jirutti siigaltee namoota gosaan akkanatti nama qoodu kana namoota siigaltee hawaasa diigu kana namoota siigaltee ulamaa'ii diiguudhaaf tattaafatu kana warra kana siigaltee ulamaa'in teenyaa fi namni mee waa beeku namoota kana siigaltee bakka isaan jiranitti namoota kana haa qabnu mee namoota kana qabuun barbaachisaadha. Wallaahi qabuun barbaachisa. Takka siigaltee namoota akkanaa kana namoota Sheekh Amiin Ibroo footoo gaggaragalchee poosti godhu jaarraa abbaa gadaa akkan taane godhee poosti godhu warra akkanaa kana jala deemaati mee riippoortii goonee as gubbaa haa dhabamsiifnu. Warra akkanaa kana dhabamsiisuun barbaachisaadha. Ati fakkeenyaaf mee gosa ni qabda. Gosatee as gubbaa baatee himachuun maal faayidaa sii qaba? Maaliif deemta? Himachuun maal faayidaa naa qabdi gosa ittiin if beekuuf malee gosti tiyya miidiyaarra jirti jee ittiin ifa feeruu fi miti bara. Maali? Maal na fayyadu? Maal nama fayyadu bileeso? Warra siigaltee gosa hin qabne warra siigaltee gosuma sanuu dhugumaanuu gosa keessa hin jirre waan hin ta'eef hin beeka. Miidiyaa irratti ol bahee lallabatuu maaltu fide lallabadhee namatti hin galle gosa if dandeessee hin qaba. Akkas kunoo. Sana beekta rakkoon nama keenya as gubbaa dhufneetiti gosti tiyya bar gooldiidha gosti tiyya daaba gosti nama biraa faayidaan qabdu. Wallaahi laa tiyyoolaan kuriidha. Tiyyamee kuriidha. Ati immoo zubaalaa ta'ina jala jiraadhu tiyyamee kuriidha. Tiyya mataa ol qabeetiin ta'e mataa qaqqabaa jira. Tanaatu harargee keessatti wallaahi akhiratti ilmaan waan harargee jedhamtu tana akhiratti wanni cabse tana guddaa. Rakkoodha ammaas warra akkanaa kun bakkumaa dhufee hin beekamnu beekta ammaas uummata siigaltee dachiin jibbitee rabbiin jibbee ollaan jibbee mandara jibbee hawaasni jibbee biyyaa bee kana yeroo isaan sagantaa takka nu fidan anummaa nutuma kanaa siigaltee sagantaa isaanii sheer goonaa laayikii goonaa ilillii kanninaaf yaa ilma adeeraa yaa ilma maarree aboo kun salphinaa beeka. Warri namoota akkanaa kana qoysu jiru warra siigaltee giiftii namaa kan warra yeroo gosti takka arranfamtee murna ta'anii
murna tokko bira dhaabbatanii nama jajjabeessan piliis waan itti jirtan dhiisa. Dhugaa Yeroo rabbii hundaa gosti gosa inuman caaltu gosti takkalleen gosa inuman caaltu gosti hundinuu sadeen bareentumaa harargee keessa qubatan sadeen bareentumaa hundi ija bitaa ija mirgaa nuu ta'uu qaban. dhuga. Akkas nuti akkasitti Shuuf amannaa bakka kanatti namni argamanii siigaltee warra maatii isaa hin arrabsu. Afran qalloo maatiidhaanaaf ituun anaaf maatiidha. Humbannaanaaf maatii. Ani siigaltee deebi'ee warra kiyyan arrabsu. Haadha tiyyan arrabsu. nama deebi'ee ilmoo Abbaa ofii kiyyan arrabsu arrabsu. jechuudha. Baramma nuti Obboleeyyan walirraa kiyyan fuunee walii kenninee jirra. Nama ilmoo ofii je'ee garaatti baqaqee jechuudha. Nama ilmoo je'ee fi dhalee garaatti baqaqee jechuu afran qalloota akkanaati je'ee arrabsuu beekigaa jechuun wanni beekuu qabdan. Uummanni kun walittis kenneet walirraayis fuudhee wal keessas jiraachaa jirra. Waliinis jiraachaa jirra. Wanni kanaatun capha irraa oliiti. dhuga. Gaafa Wallahi haala kanaa nama qaanfachiifti rabbi qaanyii rabbi isaan haa saaxilu warra kanaa kan islaamu nuti siigaltee salphannee bara. waan Amma gaarii dubbachaa jirra. dhugaa rabbii salphanne. Rabbi isaan haa salphisu. Salphachuuf taani bara. Salphachuuf taani inshallah. Mee namni seenuu barbaaddan seenaa. Seenaa mee ergadhaa Arraa isinii ergadhaadha kenna. yaada kana jajjabeessaa yallaa ol seenadha yaadni kun ka jajjabaa jajjabeessa. Namni siigaltee ol ba'ee faallessu barbaadus koota. Wanni nuti itti jiru kun waan gaariidha. Waan siigaltee diigamsa uummata keenyaa irraa dubbachaa jirra. Warri tana faallessitanii soo jiraattan kootaati. Waliin haa dubbannu. Hunda keessa ibsadhaa Silaa'uu ergadhaadha. dhugaa itti as gubbaa dhugaan qabdan beektaa nuti amma fakkeenyaaf namni keenya tokkummaatu nu baasa, wal qabachuutu nu baasa. Akkanatti siigaltee ajandaa gosaa qabannee wal xiqqeessuu, wal arrabsuun kun nu salphisa malee siigaltee faayidaa takka illee nu hin qabu. Okay, mee namni hiree. Koottaa mee hin salphanne. Okay, hiree inda keessa. Inda Gajala, assalamualaikum. Waalaikum salaam. Jirtu. Jirra kan fayyaa qabda nagaa. Alhamdulillah galata rabbi. Garuu waan isin jechaa jirtan illee dhageenye egaa isinuma jala akkumaan dhufetti nammaan seeni gore. Rakkoon qabu wayyee adda baafna. Waan irra jirtan illee adda hin dhaggeeffanne adda nu banne dhiifama. Waan jechaa jirru bara. Haa. Akka harargeetti nuti wanni kun wanni gosaa fi gandaa fi miidhan baafne kun nun barbaachisu haa ta'u. Ayyee mee caalaan ana beeksisu hafaa ayyaa. Ayyee caala. Wanni irraa dubbachuu jiru amma fakkeenyaaf ajandaan dhiyoo tana deemaa jiru waan hedduu nama salphisaatu jira. Keessattuu siigaltee nuti akka dhaloota harargeetti gaa namni dura tanumasii dubbata. Yeroo harargeen salphattuu yeroo dhaloonni kun siigaltee waan hamtuu waliin jiru wal bira dabreellee sheekota keenyaa fi hayyoota keenya mataa gaggara galchanii kun gosa akkanaati kun gosa akkanaati gosuma siigaltee obboleeyyan warra gargar baasuu hin dandeenye ituu afran qalla humbannaa tana siigaltee gaachana godhatanii
warri siigaltee hawaasa diiguu barbaadu ajandaa kana eegalanii jiranii jechuudha. Kanaaf wanni akkanaa kun dhugaa dubbachuudhaa fi waan nama salphisaatii namni keenya siigaltee warra abaarsaan biyyaa ba'e immoo namni siigaltee bar uummata kanaaf qabsaawee uummata kanaaf xiqqollee rakkoo uummata kanaatiif jecha biyyaa ba'e tokkummaa uummataa irratti hojjetaa beeke. Kanaaf haalli amma jiru iyyaala siigaltee abaarsaan biyyaa baateetutu gosa walitti buusuudhaaf gosa takka arrabsanii gosa takka ol qabanii maqaa Harargeetii fi uummata Harargee illee salphisaa jiranii kanarratti dubbachaa jira. Wanni akkanaas siigaltee salphinaanuuf Harargeedhaaf salphina tokkummaa teenya haa jabeeffannuu. Uummanni keenya beektaa abbootiin teenya warra Harargee bira dabree akka Oromootti qabsoodhaan warra beekamu ulamaa'iin illee warra beekamu warra hayyuu sanii fi qabsaa'ota sanirraa dhalannee har'aan tana dhaloonni kun dhaloota gosaan wal qoodu ta'uun kun salphinaa kanarra siigaltee dubbachaa jirra akkasii keenya. Waan bareeda yaada bareeda kaaftee beektaa an ammoo wanni na fakkaatu dubbiillee ammaan wannuma afaan keetirraa dhageetan agartee deebisaatti qallee wanni naa galu. Miidiyaa kanarratti dhugaadha waa hedduu ijaan garraa beektaa waan uummanni dalagaa jiru. Ammoo ogguunii fi gallaallu warri gartee silaa nama akka jabaa nama akka gartee silaa warra gartee qabsoo keessa seenaa dabarse ulamaa'ota kan jajjabaa duriin warra akka Sheekh Bakrii Sassaphalootiin Sheekh Maarrashaad Abdulleetiin kana gartee warra gartee uummata akkanaa warra qabsoo keessa ture jaarraa abbaa gadaatiin warra gartee inni kun keenya jee gartee silaa ifi qabee keessaa achi bee gartee if daaddisuu fadhu akka afran qalloo dur jaamee jaaramu san keessaa kana diigee gartee ifittummaa barbaadutu jira. Warri kun maal seeta warra gartee biyya keessa jiruu miti. Warri biyya keessa jiru waan akkanaa yoo gartee xiqqollee garaa keessaa qabaatu ta'e ammoo garuu waan akkanaa kana lafarra biyya keessatti hin dalagu. Warruma gartee biyyaa beetu waan akkanaa kana oofu jira beektaa. Warri biyyaa beekun namni kun ammaas namni beeki sadii janii sadeen amma namni biyyaa kun namni biyyaa beekun hundi wal beekna nama sadii tokko ka dhugaadhaan roorroon mootummaan gaafa zamana wayyaanee san yoo gartee dhugaadhaan dubbadda jee dhugaa san akkan dubbanneef garaadhaa bitamii jechuudhaan kan fudhadhuu jee biyyaa bee tokko immoo rakkatee rakkoo jireenya gartee aboo as keessatti nammeeqaan gabroomuurra hiree fuulduraadhaa biyya namaa san dhaqee yoon akkana ta'e hoo jee carraan mokkorodhaaf irraa hin jijjiira jee biyyaa bee tokko immoo hangartee abaaramaa wasana biyyaa diiguudhaan adeera cafaquudhaan ilmaan adeeranii hurteessuudhaan dhaloota gandaa gosa hurteessuudhaan yoonii fi ilma baluu janii dhufanii himatan yoonii fi gartee abaluu atimaa akkana janii isuma jaartii qabu kan himatan ilmi fade bakka yoo qabeenya tokko qabaates mancaadhaan irraan danda'anii ganda kana kaatatti yogguu hara boodaatti akkaan isaan godhuudhaan karaa hannaafaaf booda dabraa boodatti aana kana boojanii abaaranii tani kammaas ka biyya namaa gate. Sagalee wayii takkaatu dhufe bikka tanaafuu nama kana namni if beeka abbaan ammaan tan waan akkanaa kana gartee amala akkanaa kana qabu namni biyyaa beekun hundi tokko tokkotti anillee biyya namaa keessaan jira if beekna matatti if beekna ammoo silaa adabatanii cal je'anii tahanii dhagay bineensi biyya isan beekne dhaqeeti ani nabi maarree naafaa jee jani beekta. Namni ammaan tana warri silaa xiqqoo waa harkaa qaqqabuusi warra dureen biyyatti gartee hireenti jallatte sanii biyya namaa keessa yoo dhaqee xiqqoo bayyanatee rabbi waatti kanne gosaan adda nama filuu yaada. Laal namni nagaadhaa akkuma rabbi uume sanitti hayyummaa isaatiin namummaa isaatiin saba isaa dhaloota isaadhaa gandarraa dhalate hawaasarraa dhalate kan addan qoonne biyya namaa keessa yoo dhufullee namni dureen nagaa san akkasuma jiraachuu jira. Amma saniifu kana waan gurra kannanii fi onnataan illee hin qabu ammoo rabbi faa beeksisu karaan tokko nuti warri gartee addaa nama addaa qoodu kun nuti hundi addaa qoodu kunis ilma Oromooti. Oromoo irraa dhalate nu hundi Oromoodha abbaaf qalloo gare abba maarree gale hundi nuti tokko akkitti beeynutti. Akkasi warri waan
warri waan akkasii keessaa jettee qabu rabbi haa qaceelchu qaceelu baatus mana tokko jecha sutaa tokko jecha manneen dhimmisiisanii abbaan waan ofuu ofimaa fi karatti hafa. Akkanaaf caalaa kana keenya gaa fayyaade yaada bareeda kana wanni ta'uu qabu hedduu galatoomii mee tokkichaatis fudhadhu baga nagaan dhufte tokkicha okay tokkichin jiru jiru olle hara biraa jiran kun. banatee wanta jedhe dhugaadha beektaa wallahi yaada bareedaadha bari yeroo takka wanni nama eechisu beektaani amma sabni Itoophiyaa keessa jiru kun hundinuu isaanii as gubbatti TikTok irra dhufee sooshaal miidiyaa irra dhufee ati gostana ati godhuu hin agarre wanni isaanii yeroo hundaa waan faayidaa qabu irratti hojjetanii beeku. Barnoota ammayyaa uummata keenyaaf akkamitti siigaltee finnaa iskoolaarshiippii akkamitti finnaa kanarra siigaltee sabni immaan Itoophiyaa bara TikTok kanarra dhufaniiti waa wal barsiisuu irratti dalaganii beeku. Teenyatu siigaltee amma fakkeenyaaf TikTok kana nuti itti fayyadamaa jirru maali? TikTok inni fayyadamaa jira beeku akka sabaatti akka argetti waan salphina jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf obboleessoo warra murnaa humaan beekne kana murnaa abaarsaa kana yeroo isaan gosa takka arrabsan yeroo isaan gosa takka ol qabanii gosa takka dhukkee irraa kaasan ani yooniin jala dhaqee isaan deeggaruu baadhe yeroo takka namni keenya akkam ta'anii beektaa onnee tanaaf buta dhugumatti namni kun akkana dhufee gosotii akkana godhe jennee sigaltee warra wallaaltota kanaaf sagalee taanee anummaanuu sigaltee isaan deeggaraa beeku hundurraa nun barbaachisu kanaaf wanni godhuu qabnu warra wallaaltota warra uummata keenya diiguu deemu kana yoo deeggaruu baanne yoo nuti sigaltee waliigallee warra akkanatti harargee tana ati humbanna ati itu ati afran qalloo jedhee faamilii tana faamilii addaan baasuu hin dandeessu faamilii musaa namni diiguudhaaf akkanatti halkanii guyyaa waan hin taane godhaa jiru kana hawaasni keenya waliigalee as gubbaadha galchuu danda'a jechuudha riippoortii goonee galchuu dandeenya dhabamsiisuu dandeenya jechuudha kanaaf kanarratti illee hojjechuu qabna dhugaa dubbachuudhaa fi amma wanni qilleensumarra jirti beeku qilleensa irratti haala hamaa jira garuu hawaasni keenya siigaltee qabiyyaa nagee qaba waan as gubbaadhaa siigaltee oofan tana takka keessa hin jiru ummataaf shaala warri biyyaa kun amma warra takka maallaqa harkin Suudi Arabiyaa tanaa fi biyya Arabaa tana warra dhaqee maallaqa xiqqoo biraala hiishatti wanna jeeba qaana malee gosatiyya malee addunyaa tanarra namni biraa jiraachuun qabu gowwa akkasii kanaatutu guute gowwa akkasii san jala deemuun nun barbaachisu obboleeyyan kiyya ofirraa eeguun gaariidha hedduu takka beektaa wooma fakkeenyaaf wanni amma TikTok irratti eegalatu lafa gabbuuti yoo nuti caljanna yooni nan isaan deeggare yoo ati isaan deeggarte lafa gabbuutee siigaltee dhabamu nu goote jechuudha. Kanaaf akka lafatti gadi hin buune warra akkanaa gisee harkite caljii bira kuti. Dhugaa. Kanaaf warra kana siigaltee gurra kannuufiin hin barbaachisu nuti siigaltee ilmaan bareentumaa kana siigaltee afran qalloo ituu hin banne addaan baasuu hin dandeessu bara. Ifuma dibde malee addaan baasu. Ifuma diban malee nuti afran qalloo ituu hin banne qopheena. Tokkorra siigaltee haatu qabdee haanti keessi tokkollee hin qabdu. Kanaaf akkasii itti fufa. Inshaallah kana amma nuti fadhiyoo ta'ee nama gartee fi waa'ee. Namni seenuu. Gammachis gabba uudita. Asal ke sana itu jadi.
Kanaaf akkas obboleeyyanii ajandaa sii galtee yeroo hundaa'u Oromoon ajandaa wal godhachuu warri ajandaa wal godhatee warri sii galtee suudargaa kana taa'ee ati wallo ati Hararge ati Arsii ati Jimma kana beektaa wanni salphina guddaa sii galtee warra salphataa kana ammaas warra taa'ee isaan kana sii galtee ijoollee abaarsaan biyyaa baate tana duuba namni taa'ee warra deeggaruutu ammaas uummata badaadha. Kanaaf obboleeyyan kiyya waan akkanaa tana ofirraa haa dhiifnu. TikTok kana haa ta'u sooshaal miidiyaa kanarratti yoo waan biraa dhabne sii galtee waan gaarii takka sheer haa goonu, waan gaarii takka poostii haa goonu, waan saba kana fayyadaa, waan uummata keenya fayyadaa, waan gaarii namni sii galtee borulleen ittiin yaadachuu danda'u godhuutu nu barbaachisa malee ammoo waan salphinaa as gubbaa finnee nama keenya qooduun dhugaa dubbachuudhaaf salphinaa rabbii tana jalaa nu haa baasu. Akka siiree kiyya fudhadhu jiraatte saamiyaanis jiraatte fudhadhu. Dhaamsa dhaamaaf mee warra kanaaf dhaamsa dhaamnuufi. Warra kanaaf dhaamsi nuti dhaamnu caalaa keenya caalaa karroodhaa maal seeta? Abbaan gartee anaa qabeenyaa qabaa hajuutee qabeenyi san inni mataan isaa ilma Oromooti, Oromoo irraa dhalate Oromooti. Akka itti beeknutti qabeenyi illee Oromooti. Qabeenya san fade gartee biyya mootummaan bulchuu biyya keessatti hin gabbuus dhaga'i qabeenya qabaatee biyya keessa gabbuus dhaga'i rakkatus Oromoodha qaba saba keessaa dhalate dhaloota keessaa dhalate gosa keessaa dhalate hawasaan waliin finne akka Oromootitti Oromoodha qaba. Qabaatus Oromoodha qaba. Qabeenyi Oromootu beekne yoo inni qabeenyaan qabaa namaan adda filee gartee gosa gosatti addaa gartee gosataan ol mul'isee gosataan gaddaa jiru inni gartee qabeenyaan qabaa nama kanaan waliin dhujisan qabeenya isaasan fuudhee gadiin bu'ee akka Oromootitti Oromoon takka tayyattuun qabeenyaa gartee gareedhaan karaa tokko deemu san qabeenya mataa waliin nama hidhu gartee yaada mataa waliin nama hidhu yaada waliin nama tokkomsu san dhiirti gabbuutee uumuu danda'uudha qabdi. Akka gartee ituudhaan humbannaan afran qalloon guutumatti ilmaan jaarsootiin guutuun ilmaan abbaa tokkooti. Gartee walitti kunuunsa tokko qabee bikka takka deebisee nuti yaada tokko gartee uummannee karaa kam ce'uu dandeenyaa yoo nifi ta'ute akka kiyyatti san as beekaa dubbatu ammoo namni kaani waan gartee qilleensarra waan lafarra hin jirre qilleensarra gartee hayyuunii fi beekaa fi damiinootiin ta'e warri gartee nu dura gartee hayyoonni keenya dabarsaa turan waan san bittanneesseetiin irra ani gartee akkuma fadeetti itti taphadhaa guyyaa keessaan gartee lafaa ol kaanii ijoolleen gartee zamanaatun warri akkanumatti amala manguddoo amala jaarsaadhaa dhaalteef jaarsan ta'u amala jaarsaadhaa gartee yoo dhaaltu ta'e akkuma jaarsaa akka aadaa teenya kadursanii namni deemuudha qaba. Inni san as bahee akkasitti nuti afran qalloo fi ituun tokko afran qalloo fi humbanna tokko barantoo fi boorana tokko Oromoon ilmaan lamaan kana dhale kanaan ala hin jiru namni addaan qoodu nuti diina keenyatti beekna kun Oromoo miti beekna diqaalaadha beekna diqaalaa gartee takka karee jabuuti gadiin kuttee haati takki zambiilaa keessatti ol argite beekna dhaga'i hin beeknu bikkanni irraa dhalate diqaalaatu waan akkanaa kan Oromoo jidduutti oofa. Kana rabbiin ifa abarsiisu kanallee jecha kiyya kanallee kadhageenatti aarallee najjalallee jiraatan rabbiin ifa beeksisu namni Oromoo irraa dhalate an Oromoodha jecha Oromoo irratti hin qabsa an Oromoodha ani nin beekaniin dubbadha jecha karraa dubbatu san kami kachifirraa dhiibu san kami maaltu kana fide yoo ammoo irrinni hanqinni jiraate qaawni bikka tanatti afran qalloo fi maarree fi kana hunda jidduu jira qaawa sana akkami suphina akkami cufna akkami nama kana tokko taanee akkami qindoonee deemna kana yaadu qaban yoo kanan tahin nama mana keessa taa'ee mana ifirra diiguta akkasiif abeessu nama keenya caalaa keenya inshaallah hangasuma Galatoom yaada bareedaadha. Saamiyaattis fudhadhu.
akkasitti waan gaarii wallaahi waan bareedaadha. Wanni nu qabaatis tana wanni godhu qabnu tokkummaadha. Nama keenya sii galtee waliif fiduudha malee gargar diiguu miti. Akkuma atuu jettee mana ofirra diiguu bara warra diigu jira warra diidee faayidaan argattu. If diigu jira faayidaa takkan argattu warra diidee. Akkas saamii fudhadhu atis. Fudhadhu carraan keetii. Dhaamsa dhaamime. Wayii dhaamsa dhaamette. Dhaami asirraa fudhatu numa jira. Waan gaarii jira beekta. Yaa Oromoo akka Harargeetti waan dhabne qabna malee waa waliin dhabne yaaboo tokkoo mataadha tokkummaadha barbaanna. Tudubbadhu dhaam. Ittiin manii bar. Ittiin mallaal. Osumatti himanii haa didanii. Itti himneetuma haa didanii malee ittuma himneette. Tumneetuma haa didanii malee nuti nusnu nama gartee usaa nama miidhu wajjin nuti nama miinu nuti yoo beekaan keenya miidhames beekaa keenya isa miidhamuun feenu wallaalaan keenya yoo miidhamellee wallaalaan keenya akka miidhamuun feenu namni wallaalaa hin qabu yoo ta'ellee ni halata ni dogongora isa dogongore sanillee nuti akka gartee beekaan gartee maalirra kun dhufee jee nama san sirreessuu irratti aadaa qabna malee nama san naasirra beeka jee afaan keessaas bu'ee ati akkanaati wallaana jechuu irrattis aadaa irraa hin qabdu Oromoon. Dhugaadha. Bar maal seeta namni bar manguddoon teenya tun numa jetti maal seeta namni kun namni shanan irraa namni shan ka biyyarraa eeganii shan ka biyya diigu ka biyya diigu hafirraa eeganii biyyarraa is eeganii sadis wooma jiru hafirraa is eeganii biyyarraa eegan sangaa kana keessaa hankamii if beekuudha qaba shan ammaas ka biyya jaaree ifis jaaru jechuun takkaas ni jira ka biyya jaaree ifis jaaru san kamii kan keessa jirra beekuudha qaba namni jecha lamaan kana hin beekne takka takkatti isin himuun duratti waan tana jecha lamaan kana keessa namni if madaalee beekuudha qaba dubbiin Oromoo hanganuma dhumti laal nuti Oromoon tokko kana Oromoon tokko jenne arras boruus tokko jenna. Yaa Rabbi gaanii dandeessaa kanu diiguudhaaf yaalii godhu ni dandeessaa nu keessaa baasi. Amiin. Maaliif beenisaa barammaa yoommaan tana namni tokko kaan afran qalloo fi yoo as beeknu waan takka hogodhu tees kaanis akkanumatti akka waan afran qalloo kana keessa achi bee hara biraatitti if jaamuutitti waan takka niin godha jee ammaasis akka waan dhaadannaa wayii takka jirtu an akkasuma fakkaatti ammoo namni waan godhu ilmaan afran qallooti ilmaan abbaati ilmaan haadhaati walumaan waan godhu sanillee walumaan godha walumaan irra hirmaata waan dhabullee waliin dhaba waan mari'atullee waliin mari'ata ammoo zamana gartee beekaanis dhagay namni silaa wallaalaan nama beekaarraa osoo beekaan jiru naatutu beekaa juusan zamana san keessa jirra rabbummaan nama keenya kana beekaa keenya jalaas kagartee silaan beekne kabaruu abarachuu taa'us nama gartee beekaa keenya jala deemus rabbi haa godhu abaarsi duraadhaa kanuma online irra jirraa mirgaan qabaa hireen qabaa tiktok kanarratti waan fadheen taphadde waan fadhe jee abbaan fadhe rafsee abbaan fadhe kan fadhe godhaan mataa gad deebisee kunuu abaarsa kun ta'uu hin qabu wanni kun kaayoo dabaru karaa teessee si eeggatti abbaa waan hin taane keessa galee seenaa Oromoo mirga Oromoodhaa aadaa Oromoodhaa cunqursaadha tunuu cunqursaa duraarraa tokko tunuu takka namni waan akkanaa dalagu booddeen saadhaalleen waan hin taanetti booda'ana yeroo ofillee yeroon saadhaa abaluu abaluu janii isallee dubbatanii mataallee ol qabatu booda itti isa gaafata seenaan. Wallahi waan ajaa'ibaati. Wallahi akkas.
والله أكسي يا دبريدا لا إن شاء الله نتبيتا ورا أسقط بعد في مالياني دبتي نما ديجي دين ساتك إيسي وابر بعدو متي يرو هنداو تقوم أمتا كينيا جابين دين كينيا جابين سبا سامبر بانا إن شاء الله أكلمتي قاعد دفنيجتي أسوء تينيا إن شاء الله وان دندeenyu sii galtee ana nuti nam sadii kanu dhageeffachuu jiru hedduudha. Nuti amma gaarii dabarsinee kana hawaasa kana sii galtee warra kanatti ganda laaqu jiru kana sirreessuu dandeenya inshaallah. Waan gaariidha sii galtee waan gaarii dubbachaa jirra. Kanaaf inshaallah wallahi akkasitti dhufnee jiti irraa dubbachuu teenya. Rabbi gaarii nu agarsiisu waan gaarii waan ummata kana ijaaru. waan ummata kana tokkoomsu waan akkasiiti namni amma fakkeenyaaf silaarra bakka siigaltee ajandaa kana kan fidan haadha argee tasiigaltee beela jirtu takan magaalota keessa deemtee kadhachaa jirtu akkamitti gargaarraa akkami bira dhaabbannaa kanaatu nurraa tola ture laal akkami nama keenya gargaarraa kana godhu qabna malee akkami wal diina akkami siigaltee wal balleessina akkami maqaa wal balleessina akkami gosa wal dhadhoinaan tun dhugaa dubbachuudhaaf salphina ilmaan siigaltee abbattiin baane ilmaan siigaltee ilmaan diqaalaan fakkaannee jira dhugaa dubbachuudhaaf ilmaan siigaltee abbootii gaggaarii abbootiin teenya warra gaggaarii qabsaa'ota hayyoota sheekota uummata sanirraa dhalannee nuti garuu waan siigaltee abbootiin teenya dalagansa waan faalleessaati siigaltee as gubbatti poosti goone uummata keenya qooduu irratti warri hirmaachaa jirtan piliis waan kana nurraa dhiisaa. Waan gaarii gaffidaa dhaloota fakkeenyaaf amma jenereeshiniin teenya siigaltee ani amma fakkeenyaaf yeroon as gubbaadha waantu dubbadhu ijoollee xixiqqoo lafaa dhufaa jirtu balleessaatiin jira. Hegereen siigaltee uummata argee maal taati? Maal ta'uu deemna? Uummata siigaltee akka daayinoosariitti addunyaa kanarraa dhabamu. Eenyu dhabamsiisa? Anumaa feetiitu dhabamsiisu jira jechuudha. Akkamiin dhabamsiisu jira? Siigaltee gosa ajandaa gosaa gaffinnee akka namni keenya siigaltee wal fixu godhaa jirra. Kanaaf obboleeyyan kiyya obboleettii tiyya tana keessaa haa baanu akkuma reefu jeetti mee nama keenya uummata keenya Harargee haadha argee abbootii teenya warra rakkachaa jiru gargaaruu irratti haa xiyyeeffannu wanni godhuu qabnu sani tana goonuun jechuu barbaada dhaamsoo qabaattan obboleeyyan kiyya lamaan isiniifin kannaa yookaan inshaallah guyyaa biraatti wal argee haasofne inshaallah akkasii warra dhageeffachuu jirtanillee hedduu galatoomaa fayyaa ta'an jaan. Akkas inshaallah abbaa yaada kannachuu fadhe nuti nam sadii jira ol biyyaa kannatu kaanis inshaallah itti deebina uma rakkoon qaba. Akkas jabaadhu inshaallah jabaadhu tana waan dhugaarra jirta waan haqaarra jirta namni afaan dheeratu bikkan gahu namni yoo afaan dheeratallee afaan fi kana beekaati gabaabsuu takkaa jira laa gabaabsuu beekaa. Namuutu yaada garaa keessaa waan fedhe haasa'uudhaaf ni dubbata akka isa keessa jiru amma akka nama keessa jiru san akka aadaa hojii deemu ta'uu qaba malee akka heeraa hojii deemu ta'uu qaba malee akka kanumatti gartee harma ifin fadhe gartee harma ifin fadhe bobbeetuma harma ifin fadhe gartee namni butaalee gartee ogguu waan balleesse laaqee eenyu maarre janii heeraa fi aadaa keessatti maarre janii qabamee barnaaf balleesse barnaaf kun aadaa keessa hin jiru. Waan laaqanii wanta ta'an saniifuu inshaallah nama keenya bayyanadda if quba qabaadda tokko ta'a ilmaan Oromoo tokko miidhamaa keenya meeqaatu jira biyya keessatti tanaan alatti ajandaan dhibba meeqaatutu jira yoo ajandaa nama gargaaruu feetan warri biyya namaa keessa jirtanis keessaa warri biyya Suudii keessa jiru hedduu warri ajandaa waan akkanaadha warra biyya Suudii Yaman irraa hanga Suudiitti hanga Dubaayitti warra kana warri hedduu xiqqashoo haada kutee mootummaanis adab hin jenneen dhagay amma biyya biraa faa keessatti seeraanii xiqqoo hutuq jan hidhamnee takki biyya galla janii hin dubbatan biyya gartee yoo inni jala galmootee jirtu keessatti namni itti hin dubbatu namni bikka takkatti rabbi sodaa dhiisee bikka takkatti ilma namaa sodaata ammoo garuu rabbi sodaa saniin aadaa fi qabatanii yoo deemmataniin bareedaadha. Rabbiin nama keenya tokko godhee wal jalaa yaasuun jaa akkas caalaa keenya.
galatooy wallahi yaada bareeda akkasii saamiyaa yoo qabaatte yaada kanaddo yookaan insha Allah wal argina insha Allah rabbi fayyaa nutti haa ta'u rabbi fayyaa isinitti haa ta'u akkuma sii galtee Asitti hin qabu. okay akkuma Assalaamu alaikum. insha Allah akkuma gaarii yaaddanitti rabbii gaarii isiniif haa yaadu Amiin. gaarii nu haa dubbachiisu wanni har'a dubbachaa oolletu waan gaariidha waan sii galtee ajrillee itti harkannu waan sabaati haasawni keenya har'a dubbanne kun haasawa seenaati seenaa bor keenya har'a argee teenya tana akkuma abbootii teenyaatti warra goota rabbi nu haa godhu warra jiraatu rabbi nu haa godhu akkasii galatoomaa fayyaadaa warri nu dhageeffattanis galatoomaa obboleeyyan kiyya hiree saamiyaa galatoomaa jazaakallaa umurii dheeradhaa nagaan jiraadha galatoomaa. خير السلام عليكم. Waalaikum salaam. Baay'ee nagaan jiraadha.